wajjini wal qaraasifnaa wal tamaasifnaa jennee walii gallee jira. Bakka guddaa waliin jennaa. Isinillee sin jaaladhaa sin kabajaa. Hojii ishee hojjedhu itti gorsaa turte raameen illee beekaa afaan qaruudhaaf deebinee wal horsuu keenya walitti mo'achuu keenya malee baay'ee tokko jaalladha. Ahmadiin wanta ati baruu qabdu maa inni beektaa? Nama jaallachuunii fi afakkaruuni jedhamu suni afakkaruuni wal fuuchuudhaaf yaani bakka onni irraa wal jaallachuudha. Jaalalli anu sin jaalladha miti anu sin jaalladha. Hayyuus baay'een jaalladhaani. Ati garuu hin dallantan an beeka. Nama tokko yoo sin jaalladha jedhe Mubaarak nama guddan sin jedha. Maaliif sin jaalladha itti dubartiin jedha. Sin jaalladha inni jedhamu jaalala obbolummaa jaalala. Garuu immoo afakkaruun immoo isa wal fuudhanuufi wal qopheeffachuu jechuudha. Isiin si jaallatte fikirii ittiin galleechuu barbaadeetan. Atamma silaafis maa toobattee tamite dubartii. Dubartii toobadee dhaabeera waan amma hojii koo malee bineelda dubartii malee godha. Maagaa gaafite boore abbaa hojii hayyuudhaan jaaladha nama walitti nu buuse natetti eenyuun walitti buuse. Yaa wala hundee beektu hundeedhaan tokkotti ngadara kee waa itti taatee naani Ahmadiin waa iccitii wajji mideen barre garuu gaafa sana natti fayyadamte mujalleen kun hojjetaan buluu qabna beektee dhaadhe jira akkama kannaa jechi jedhee naa. Aare walitti muwanne. Adda bahuu keessanii sababni nama hundee jedhamu jechuudha. Ajaa'iba. Hundee miti argitee mubeen sababa malee obsa nama qabu. Kanatti jette garuu mana godhiiti kanatti jalqaba naan jette Shee Bashaar. Shee Bashaartu kattii siira galee jalaa gorsee jette. Yaa Shee Bashaar janjaa dheerii suuraati maxxansaniiru. Janjaa dheerii maxxansaniiru Shee Bashaar. Achumaan immoo Ustaaz Hamzaalaa naan jette. Amma mubee. Maal goota illee kun maalillee? Qorichiidha waa jaalalaa kun hin beekamu beektaa karaan inni nama geessu hin beekanu. Ishii. Maaliin sirreessine? Eenyuun ati biyya duniyaa kanarraa eenyuun jaallatta? Biyya duniyaa kanarraa hayyuu kanan tasa jaallata isaa duniyaa kanarratti gaafa wal inni goyyee bishaan godhee bee. Hayyuun immoo nama waa beektudha dhaggeeffatu nama waa beektudha. Waa beektudha. Maal jettee nama sabrii tasa qabootte shartiin si bareedaadha. Maaliif annan qalqallaa jette Ahmadiin ati nama qalqalloo keessaa tokkoffaarra salphii tokkoffaarra jirti. Si galee hojiin hin jiraattu rabbiin yaani dubbii rabbiin beekamu malee ati silas na qubattaa nan beekaa beeku gootee qaatee haasaa kana akka dirattee Mubaaraktu walitti nama guddatuun jedhu walitti nu araarsa jedhee tuuneeku akka nu dabaalu jedhee akkana jedhee akkas ilaalee jettu nan beeka rakkoo barbaannaan jettus immoo sin jaaladha gati jedhe sin gomadha. Nan beeka jechuun walaa balaa keenyaatiin beeku waan dallalu sitti. Akkati baru ajandaa lafaatti nan beeka. Garuu utuu nama jaallattu naa fuutee nan arge wallaahi an ayyuun ishii si jennaan fixadhu dhaqiiti keessaan itti naasee nama tasgabbaa ta'e fixadhu ayyuun ishii si jennaan anas argisi qopheessa biyya kanatti. Waadaadha. Mubee maal seete anaaf Ahmadiin wanta biraa osoo hin taane tokkoffaa wanti tokko nu gochuu hin dandeenye jechuudha. Ani waa osoon beekuun balleessa beektaa wanta sanarratti jirti nama itti fattanuun barbaada. Ahmadiin immoo unkaan fattanamee dhaqee achi ga'ee akkas yaani taayippii akkasii keessatti seenuu dhiisiiti osoo an nagaa mana kiyya rafaa jiru just wama tokko ilaalee tiiktaakii yeroon seenu wala suuraa kiyya gad deebifamee raggaxamaara jechuudha. Walii galuu hin dandeenye. Eenyu raggata? Ahmadiin maal mataa kiyya gad deebisee na raggaxaa ture. Wallaahi otota boleettii koo taate Ahmadiin isin kenna dabarse tiruu koo taate maaliif beektaa? Ahmadiin nama biyya duniyaa kanarra jiru keessaa miskiina macarashaadha. Arrabni isaa arraba marzii qabu osoo hin taane jira miti miskiina abbuma alaa amma barbaade asii bahee namni tokko dhaqee Mubaarak akkamumatti intalatti jaallattu galche maalol irraa qabu mucaan ishii jetti waan inni jedhe maal jedhamnaan akka inni arrabsu nan beekaa. Siluma Mubaarak sheexaanaa manaamna kan naa jedhan beeka. Hin dallan waan ittan kolfana ittan bohaara malee. Ati immoo xiqqoosii bilchaattudha. Utuu tokko taatanii nan gammadaa. Suma dhuguma. Nama wal jaallatu nan jaalladha. Ati garuu shartiin kee ati kaatte jabaadha. Shartii ati kaatte baay'ee jabaadha. Nama sabrii bareechee qabuutti.
Nama rabbiin bittaa tokko barsiisee kee tokko wallaalaa fidee beekaa maaliif beekaa oole wallaalaa sana qajeelchuuf maaliif beesa sanatti beekaatti kennu maaliif rabbiin faallaa keessee kaa'an jettu kanaafuu rabbiin isin naa bilbile mee ayyuu kana gaafa ibba jammaraa isin naa bilbile mana kiisiyyuu qabu. Warri ayyuu qeeqaa jettaa jalatti isin jaalladha isin kabaja ayyuu akka malee jaalladha akka malee kabaja nam tokko akka waan buleettii kootitti buutan itti laalaan ayyuudhaan waa jechuun wanjala maaliifi nama qaraatee jirtu waan barbaadde yoo taate ijoolleedha nama ijoollummaa keessa reeba malee dargaggummaa qabachuudhaa deemaa jiru yeellaa gaara sana teessanii ijoollee sabiyyii gadi cuqabu kana dhaabaa akka barbaadde yoo taate mirgasiiti mirgi yoo barbaadde qullaadhe mucaan kun ko yeroo nan dhaqee argu hin sirbaa turte gasti wajjin argannee ayyuu maal wayyaa jennaan guyyaa gaafa sanaati amma hadhaatti rabbi siya kabaju quraana malee waa'ee sirbaa waa'ee maalii qat gootee dhaabde qat gootee an nama karaa baay'ee natti tola maa yoo qajaltes ofiifi yoo baddes ofiifi kanaafuu wanti immoo natti tolu isin hin nageessu yoo isin dibbee fudhattanii iyyitan isin hin nageessu kanaaf natti tolti mucaa bucuu sammuun si guddaadha kanaaf amma gaa amee koo yoo nama keessa galee jedhe dubbii keessan keessa wal jaalladhaaf namni hin jedhu rabbiini amadina Samir maaliif onnee kenni taafatu Samir Aggaaroo Tura isattu rasiisin. Laudi nama rasi Samir bara ammoo masi. wadanya koo tinisi wadanya kalli kalla denisi namni waan barbaade ani jaaso sisi wali wallahi kuno kana laatila ati kana kuno kana sinin dabiga inshallah yoo barbaade faranka saati bitara kuno kenna bija akennu masi denisi Ela tufi. ha Ati kullaa taa'ee. Kullaa taa'ee ayyuu. Namni hojii keessatti dogoggora fakkeenyaaf amma tuuran tokko gadi beenee himate anaanis hattuu itti jechuudha atooma hojii keessatti hojiin darkaa badee dogoggore hattuu hin jedhamu isa kana immoo onnee kennaafii jira obboleettummaadhaaf ta'uu danda'a nan qoradhaan Obboleettummaan hin jiru. Obboleettummaan onnee walii kennan hin jiru. Isa jedhee mee jaalattoon nu guddaa nu naaraa bara. Alaakee mi hojiin taphannu eegee. ergasuma kennaafi kenne ka amaddin si kenne ka onne wallahi Samir Aggaaroo onne si kenne ke amma wallahi onne si kenne ke largitira anaafis kenne ke abdi usir la maa jettaka Miskiina anis ka sobbolummaa miskiina wallaalaas rakkoonati guddaa qabnu baay'ee shawwalanti ayyuu argattee ture gammadee ture ayyuun gaafanne baay'ee walitti dhaanna gammadee ture ayyuu si qabachuu waa laman jedheen ayyuun yookiin qajeelchuu fi isaan jedheen yookaan muka qajeelchitee kaate dubbii rabbi namaan galu hatamuu dandeessi zim jedhaa innaan didanii iyyanii atis immoo ustaas Bashaartu jaallachuu fi abaluu jaallachuu fi nama najjeessa nama waraanaa itti jammarti achumaan sodaa Bar qalbii kooteetti meeraa bee daangaa ayyuu ana bilbilaa qaabi dasiiraa itti wal jedhee rabbi tiruwa kayda wal jedhee rabbi tira kaasa bar darbulee keessa suuqii dhaqee tira wala kaasuun suuritti amma koo sifattanuun asumattuu rakkoon kee asumattuu si intinaa jechuun qallaaliidha fakkeenyaaf amma hayyuu an maalan si dhossaa miti hayyuu asumattuu jechuudhaati fatanaa qofta yeroo hedduu ati nama jabaate maal abbaa kooti jedhe si gosaa ayyuu amma naa dhiisati anaa Amadin ana siin caaltu anaa dhiisi Mube maal jedhee mumuni taate maal Amadin rakkoon ati qabdu guddaa kunola amma sittima si fattanee gala mi ammaati mucaan kun obboleettii kootiin jedhaa jira dhageessetti amma rabbiin natti fuudhe wallaahi bora jandaala godhattaati nan beeka amma bortu ijoolleen dhufanii gasii garatti mubaarisuutti naadhiisi jechuun isa qalbii waa yaadeera hin fudhatiin xaba bareeti xabaati ayyuu yoo rabbi kan kee goone kan keeti yoo rabbi kan kee goone kan kee miti xaba bareeti
Geesse xabaanaaf akka intalaatii mucaan baay'een jaalladha baay'ee kabajaa obboleettii kooti warri kootu hin beekti Samiiraan jedhu baay'ee jaallatti. Kanaafuu xaba bari'a. Namni tokko onnee yoo kenne mucaan laayibii baluu liftu Samiira garoo yoo dhaqee onnee tokkotti kenne ijoollee achumaan sawartee siifiti. Achumaan gad deeftee arabsu jammartana. Mube gaafa nu walloluu jalqabne iyyuu warabbal kaabaa mucaa wayitu jaleetti koomentii negatiivanaa barreessinaan ati immoo maal softa deemas jalaa buujalee de abbaa koomentii barreesse sanaan hin jedhu viidiyoo iskiriin riikoordi godhaniitti geessanii si'iin buujalee jedhaatteedhaan. Buujaleen jedhaatte. Argitee? Loolaan jette ayyuu lamaa bollotanii jennaan buujalee naan jette ayyuunii jette. Jaalladha. Siin hin jenne ayyuun siin hin jettu. Kanayyuu ittimuu jedhee mana jaraa yeroon dhaqee deemu ijoolleen achi taa'anii amaddii wanta namni jedhe dhagaha jechuudha. Isin siluma si kijibduudha isin maaloodha yeroo jar jedhan ayi tasgabbaa jedhe yeroo mana jaraa deemu uskut jedhanii waan baadagee jedhanii achirraa na darbatanii ahaa akkasii jedheen. Argitee amaddi amma ayyuun sirkaa baate ayyuun sirkaa baate kan biraa akkasin baane. Agesse kan biraa akkasin baane barnoota sifa ta'u kun. Mube ati jalaa baasuu malee mube ati jalaa baasuu malee ati ayyuu sirkaa baatee ta'u. Kunoola. Jaraafugaa abdii useetu bordufee mubaalatu sirkaa baasaara siin jedha achumaan fudhatta kunoo kanaafan siin jire qalaa miskiinummaa isa kana mana si jalaa baasa eessan keessa jalaa baasee amaddi labbeedhi. Miti mube dhagabarti amma wanti beeku qabdu isin asitti garuu isin nama walitti nuqe namni walitti nuqe kun argamee qabameedha. Isinis immoo walitti argamne garuu siidhaa yoo taane ta'e boota bishaan minaasee jiru riskii rabba barbaadu kanuma wal wanti biraan jiru. Maan immoo wanti dugadeeme riskii qabee dugadeeme siin fuudhee biddeen itti raabana qofa jiru. Maaliif siin siree barguddaa taate nama ilmi rabbii qabu nama sodaa rabbii qabu waan taateef riskii rabba banuuf karaa siin barbaadde. Maaliif akkootii riskii kan qorabbinaa qaba. Kas walii gallee irraa akkanattira. Walii gallee irra ishii akkana jedhiiti. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Dafi dhiirri hin eeyyamamne dhiirri. Koi waktu kan dubbadha ube kodi kama bibi. Ahmadino shara sirratti tatamara namni asirratti ayo obboleettii kooti baay'een jaalladha. Obboleettii kooti yara shara sirratti sirkaa baateetti siyaasa sirratti hojjetamara habibi. As keessa teessee shara sirratti tatamu dhaggeeffataa. Wallahi billahi sobanii isii kolfisiisaa sitti muudii qabata. Sirkaa baateetti hayuuni garuu immoo baay'een jaalladha sin jedhe maal jechuudha. Ahmaddi walla sirratti hin neemnu nuti nama. Nusirratti hin neemnu hin beektaa akka si jaalladhu. Kutubu mana kootu. Kayrina gadachuu dhufee dhiisi ana gadatu. Ahmaddi ati maal jetta hasaasaa? Alas mube dis angaru